Atileet Fayyisaa Leellisaa balaa konkolaataa sanbata darbe konkolaataa biraan walitti bu'uun isaan mudateen miidhamni akka sarara hin geenye ibse. Fayyisaan addatti yaada BBCf kenneen konkolaataan isaanii sanbata xiqqaa darbe sagantaa cidharra turanii osoo manatti deebi'aa jiranii naannoo Jamoo Mikaa'el jedhamutti konkolaataa xiqqaa dhuftee nutti galte jedheen walitti bu'uu hime. Gaafa qidaamee galgala cidha wayiitu ture. Nutis achi tutturree galgala gara manaa osoo deemnu galgala sa'aatii 6tti daandiirra konkolaataan hin turre. Gidduutti konkolaataan saffisuma nuti ittiin deemnuun mandara keessaa bahee nutti gale. Suuraa Fayyisaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbaatti guyyaa kamisaa qoode konkolaattonni lamaan akkaan miidhamuu isaanii agarsiisa. Fayyisaan yaada suuraa kunniin waliin maxxansee tureen balaan tasaa nama mudata kan nama oolchu rabbidha jedheera. Dabalataan balaa kanaan warreen miidhamne wallaansa argannee amma haala gaariirra jirra jechuun barreesse. Atileet Fayyisaan yaada BBCf kenneen oduuwwan hin mirkanaa'in balaa qaqqabe ilaalchisee qoodamaa turaniif deebii kenneen balaa kanaan lubbuun namaa darbee hin jiru jedheera. Wayita balaan kun qaqqabu konkolaataa oofaa kan ture obboleessaa ta'uu himeera. Saffisa konkolaataa isaanii to'achuuf yaalanis humna ijaa qabuuf mucaatee akka itti bu'e kan himu atileet Fayyisaan sangochoo osoo baatanii miidhamni qaqqabu hamaa ta'uu akka danda'u ture himeera. Balaa kanaan miidhaa qaqqabe yoo ibsu anis xiqqoo tuttuqameera. Jarri miidhaman obboloota lamaan keessaa tokko xiqqoo miidhamuu barbaade amma garuu lamaanuu haala gaariirra jiru jedhe. Haala balaan kun itti mudate yoo yaadatu nuti daandii guddicharra deemaa jirra. Mandaruma keessa gamoo jalaa nutti bahe safara keessaa akkasitti nutti ba'a jedhamee hin yaadamu jedhe. Akka Fayyisaan jedhutti obbolaan lamaan umrii ga'eessota ganna 40 oliiti. Battala balaan kun qaqqabetti miidhamni homaa akka ittiin dhagaamne kan ibse Fayyisaan bubbulee ijjisaa boba'uu eegale. Mataansaa dhukkuba hordofee wal'aansa argachuu hime. Obboleessaa konkolaaticha oofaa ture irras miidhaan qaqqabe kamuu akka hin jirre dubbate. Namoonni lamaan konkolaataa kan biraa keessa turan ammallee wal'aansarra akka jiran dubbateera. Waa'ee miidhama isaan mudateef odeeffannoo bal'aa kennuu baatus lamaan isaaniiyyuu parsantaa 100 balaan hamaan akka ittiin dhufne akka amanu dubbateera. Guyyoota muraasa darban miidiyaa hawaasaa gubbatti yaadota qoodamaa turaniin namni sababa balaa kanaan lubbuun darbe akka jiru gabaafamaa ture. Fayyisaan odeeffannoon kun dhugaa akka hin taane hime. Warra oduu kanaan miidhama isaa barbaadaniin ta'e jedhamee akka qoodame dubbate. Gareen ilaalcha siyaasaa fi ejjannoo isaarraa jibba qaban akka jiran kan hime Fayyisaan odeeffannoon kun isaaniin qoodamuu dubbate. Eenyummaa garee kanaa garuu ifatti hin dubbanne. Bakka balaan mudateetti tiraafikiin deemee pilaanii kaasuu kan himu Fayyisaan ergasii booda konkolaataa isaa bakka balaan mudatee kaasuu himeera. Suuraa qoodameerraa konkolaatarra miidhaa guddaan kan ga'e fakkaata. Fayyisaan garuu akka mul'atu sana konkolaaticharra miidhamni gahe guddaa miti. Qolasaa malee keessa gaarii jira jedheera. Viidiyoon keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Chaanalii kanaan gammaatti subscribe yoon goone subscribe godha. Viidiyoo kanallee like gochuu keessan hin dagatina. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagayaan nuuf tura.